Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 jalqabee aga sa'a 3tti Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo biyya keessaaf alaan raadiyoo, intarneetii, saatalaayit, naayil saatii fi feesbuukiitiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisaa adoolessa 30 bara 2020 Itoophiyaatti immoo adoolessa 23. Hordoftoota amantii musliimaa hundaan baga jalbultii ayyaana Eid al-Adhaa yookiin Arafaan geessan Eid Mubaarak. Kanumaan wal qabateesi manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa ergaa dabarseera. Asoosaa Beenishaangulitti namoonni 100tti dhiyaatan waggaa tokkoof baatii 10 oliif murtee seeraa malee hidhaa akka jiran akkasumas du'a Haacaaluun walqabatee jeequmsa dhalateen namoota hidhamanii turan kan lammummaa Ameerikaa qaban 3 keessaa 2 wabiin gadhiifamuu fi tokko ammayyuu hidhaatti hafuu gabaasaa qindaa'ee qabna. Tigist Gammee Niiwuork irraa tamsaasa kana isin biraa ga'a. Anni Gusuutaa Mirree Aleksaandiriyaa Virjiiniyaa irraa isin keessummeessaan jira. Oduu galgala har'aatiif immoo Tuujubee Horaa qophooftee jirti. Garasittiin isin dabarsa. Attam ooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif hoogganoonni gareelee mormituu dhimmootii biyyaa kan yeroo ammaa irratti marii geggeessaniiru. Dhimmootii marii isaanii ijoon olaantummaa seeraa, dhimma hidha Abbayyaa, filannoof waliigaltee biyyoolessaa uumuusa jedhu ture. Hirmaattota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise keessaa Profeesar Bayyana Pheexroos, Dr. Mararaa Guddinaa, obbo Yeeshuwaasiif gama mootummaarraa immoo obbo Nugusuu Xilahuun turan. Dhimma mootummaan hookkara dhiyeenya biyyattii keessatti ka'een wal qabate hoogganoota siyaasaa hidhuu mormuurraan kan hafe martinuu dhimmootii kaan irratti yaada wal fakkaataa qaban. Profeesar Mararaan hoogganoonni siyaasaa hidhaa jiran gadhiisamanii marii waliigaltee biyyoolessaaf geggeessamu irratti mari'achuu qabu jechuun falman. Guyyoota 4 dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubbaa gandeen hanga tokko keessatti haleellaan raawwatame to'atamuusaa hoogganaan garee dhimmootii koominikeeshinii naannoo beeksisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii koominikeeshinii aanaa gubbaa obbo Girmaa Nigaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon sun gara nageenyaatti deebi'ee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Amaaraa gamasaan haleellaa aanaa gubbaa keessatti raawwatameen lammiiwwan lubbuun isaanii dhaban 14 naannoo maatiin isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamuu ibsee jira. Haleellaa sanaan illee namoonni 6 madaa'aniiru. Namoonni gandeen kabiroo keessa jiraatanis sodaadhaan gara aanaa sanaa kan dhufan yoo ta'u kaleessa qaamotii nageenyaa waliin marii geggeessanii gara naannoo ofiitti akka deebi'an waliin dubbataniiru jedhan. Obbo Gizaachoon haleellaa kana kanneen raawwatan ergamtoota Uwahaatii jechuun isaanii ni yaadatama. Akkuma kanaan itti gaafatamaan waajjira dhimmootii nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaaziz Mahammad haleellaa sana kanneen raawwatan ergamtoota Masriif Uwahaati jedhanii kanaafis kanneen to'annaa jala oolan ragaadha jedhan. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii naannoo Tigraay Aadde Liyaa Kaasaa dhimma kanarratti gaafatamanii bulchitoota uummata isaanii bulchuu hin dandeenyetu uummati maal beeka jedhanii tuffachuudhaan rakkoo uumame kamiifuu qaama sadaffaatti quba qabuu jechuudhaan yakka kana fudhatama dhabsiisaniiru. Naannoo Tigraay irraa kan hafe kutaaleen Itoophiyaa kanneen biroon nageenyi isaa boora'eera. Kunis mootummaan sirriitti bulchuu akka hin dandeenye mul'isa jedhan. Dandeettii dhabuusaa dhoksuuf immoo Uwahaatiif paartii naannoo Tigraay bulchu himachuu hojii godhateera jedhan Aadde Liyaan. Paartiin Tigraayin bulchu kan gaafatamu nageenyi naannoo isaa yoo boora'e qofa ka jedhan Aadde Liyaan haleellaa naannoo Beenishaangul keessatti raawwatameef kan gaafatamu ofiisaa badhaadhina jedhee kan of waamuuf mootummaa uummatii hin filanneedha jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan Ivory Coast Pireezidaant Alassane Ouattara marsaa kabiroof akka dorgoman muudeenii jira. Isaan garuu marsaa sadaffaaf dorgomuu ilaalchisee murtii isaanii hin beeksisin jiru. Jalqaba waggaa kanaa kan umriin waggaa 76 Ouattaraan hooggansa dhaloota haaraatti darbuu qabasa jedhu dubbatanii turan. Karoorri Ouattaraa kun erga muummichi ministeeraa isaaniin bakka bu'u jedhaman Amaaduu Goonii Kaalibaalii dhibee onneetiin baatii darbe du'aan boqotanii booda jijjiiramuu mala. Innaa sirna yaadannoo Kaalibaalii marsaa itti dabalaaf dorgomuuf dhiisuu isaanii murteessuuf yeroon barbaada jedhan pireezidaantichi. Pireezidaanti Ouattaraan tarii murtii isaanii hagayya 6 innaa guutuu biyyaaf haasaa dhageessisan beeksisuuf jiru. Biyyattiin onkoloolessa 31 pireezidaantii haaraa filatti jedhamee eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
yuunaayitid isteets waamicha pirezidaanti doonaald tiraamp lakkoobsa loltoota ameerikaa biyyootii alaa jiraatanii gad xiqqeessuu jedhuun booda loltoonni 12,000 jarmanii keessaa baastee jirti. aangawoonni ministirii ittisaa tarkaanfiin kun nageenya lammiiwwan ameerikaa cimsa yoo jedhan kanneen qeeqan immoo tarkaanfichi biyya tiraamp hojii ittisaa neetoof ga'aa hin baafne jechuun qeeqaniif adabaa jedhu. gabaasaa Siindiseen namoota dubbisa. Jeettota ishee waraanaa maadhee humna qilleensaa Ispaangdahaalen jiran gara Xaaliyaaniitti godaansisuu fi maadhee ajaja waraana ishee kadamee Awurooppaa gara Beeljiyeemitti geessuu dabalatee Yuunaayitid Isteets loltoota ishee 12,000 Jarmanii keessaa baasuu isheetti hayyoonni hedduun baay'ee dinqaman. Waraansa addunyaa lammaffaatii booda jijjiirraa guddaa waraana Yuunaayitid Isteets keessatti ta'e isa jalqabaa ta'uu dubbatu ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Mark Esper. These changes will achieve the core principles of enhancing US and NATO deterrence of Russia. Jijjiirraan kun qajeelfama ijoo United States fi NATO'n Raashiyaa dursanii ittisuuf qaban fiixaan baasuuf gargaara. Humna NATO jabeessaa haala wajjin jijjiirraa tarsiimoo United States gootuuf jijjiirraa hojimaata waraanaa ajaja damee Awurooppaa karaayyaa ittisaa United States fooyyessaa jedhan Esper. Garuu pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo White House irraa jijjiirraa guddaa kanaaf sababaalee kabiroo akka qaban ifa taasisan. But Germany owes billions and billions of dollars to NATO. And why would we keep all of those troops there? And now Germany's saying it's bad for their economy. Garuu Jarmaniin idaa neetoo doolaara biliyoona hedduutu irra jira. Maaliif loltoota keenya kana hunda biyyattii keessa keenya? Amma immoo deebitee Jarmaniin dinagdee keenyaaf hamaadha jetti. Nuuf immoo dinagdee keenyaaf gaariidha. Jarmaniin idaa baattee jirti jedhan pirezidaant Tiraamp. Pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf Jarmanii akka michuutti utuu hin taane akka dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo uumtetti jabeessanii qeeqaa turan. Hayyoonni dhimma hariiroo qaxxaamura Atlaantik garuu tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhatte kun hariiroo biyyoota lameeniif baay'ee hamaa akka ta'etti dubbatu. Neetonni dadhabsiisaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiniif immoo gammachuudhaa jedhu. aangawoonni Hong Kong kaadhimamtoota leellistoota dimookiraasii 12 kanneen filannoo seera tumtootaaf fulbaana keessa dorgomuuf turan ugguranii jiran. kaadhimamtoonni kun kan ugguramaniif seera nageenyaa biyyoolessaa Hong Kong kan mootummaan giddugaleessaa Beijing baase morman akkasumas walabummaa Hong Kongiif falmu jechuudhaan mootummaan har'a beeksiseera. filannoo kanarraa kaadhimamtoonni ugguraman eenyuun akka ta'an hin labsamne garuu leellisaa dimookiraasii beekamaa Joshua Wong kanneen ugguraman 12 keessaa tokko ta'uu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. filannoo kan sirnaa hin ta'in kan kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf jalqaba baatii kanaa geggeeffameen sagalee 600,000 argatanii jiran. mootummaan kaadhimamtoonni itti dabalaa filannoo kanarraa ugguramuuf jiru jedhee jira. addunyaarraa lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii miliyoona 17 yoo ta'u 670,070 immoo du'aniiru. yuunaayitid isteets lakkoofsa lamaaniin addunyaarraa sadarkaa duraarra jirti. galmee yuunivarsiitii joon hoopkins irraa hubachuun akka danda'ametti uummati miliyoona 4.4 yuunaayitid isteets keessaa vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 150,000 ol ta'an du'aniiru. kutaaleen hangi tokko kan akka kaalifoorniyaa, filooriidaa fi teeksaas guyyaa guyyaatti namoonni vaayirasichaan qabamuuf du'uu isaanii gabaasaniiru. kaalifoorniyaan roobii kaleessaa namoonni 197 COVID-19 qabamanii du'uu gabaaste. Flooridaan immoo namoonni 226 ta'an du'uu yoo beeksiftu, Teeksaas keessaa immoo yoo xiqqaate namoonni 313 du'aniiru. Hayyoonni eegumsa fayyaa Ameerikaa akka jedhanitti daldalaawwan hedduuf bakki daawwannaa tuuristii dafanii banamuun faca'uu vaayirasii kanaaf sababaa ta'e. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Eid al-Adhaa yookiin Arafaa 1441ffaa guyyaa boru kabajamu sababaa koronaatiin kan gamtaadhaan taa'amee waliin kabajamu akka hin taane manni maree gumii dhimma islaamummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Uummanni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju harka qalleeyyii gargaaruu fi waltumsuun akka kabaju waamichi dhiyaatee jira. Muktaar Jamal dabalata qaba. Ayyaana Eid al-Adhaa yookaan Arafaa guyyaa borii kabajamuun walqabateetiin ibsa kan kenne manni maree gumii dhimma Islaamaa Federaalaa ayyaanni kun kan nagahaa fi kan milkii akka ta'u hawwii isaa ibseetiin jira. Pireezidaantiin gumichaa Muftii Haji Umar Idriis akka jedhanitti hawaasni musliimaa biyya keessaa fi biyya alaa bakkuma hundayyuu jiru yeroo kana gammachuudhaan akka dabarsu wal gargaareetiin yaadachuu qaba jedhanii jiru. ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሙስሊማት
ለወንድሞቻችን ሙስሊሞota Itoophiyaa obboleewwan keenya kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaatti argaman walumaa galatti musliimoota guutuu addunyaa irratti argamaniif baga ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa kan bara 1441tiin isiniin gahe jechuu barbaada jedhan muftii Haji Umar Idriis. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookaan Arafaa ayyaana qalmaa ta'uusaa kan kaasan muftii Haji Umar Idriis hawaasni yeroo qalma humna qabuun raawwatutti kanneen humna hin qabneef illee qooduu akka qabu waamicha dhiyeessaniitiin jiru. ኢድ አል-አድሃ ይባላል የእርድ በዓል ማለት ነው። Iid al-Adhaan ayyaana qalmaati. Adeemsi kun yeroo nabiyyanaa Ibraahimii fi Ismaa'il irraa kaaseetiniin kan as dhaqqabeedha. Nabiyyiin kennallee akkanumaan hoolaatu maalessa lama qalanii tokko ofii fi maatii ofiitiif fayyadamanii tokko immoo ummata isaaniitiif kan guutuu addunyaarra jiruu fi hanga gaafa addunyaan tun baddutti jiraatuuf niyyataniitiin kennan. Kanaaf Arafaan ayyaana qalmi itti raawwatu. Warroonni qalma raawwannu olloota keenya yaadachuun nurra jiraata. Manguddoota gargaaruutu nurra jiraata. Kanneen dhukkubsatan gaafachuutu nurra jiraata. Harka qalleeyyiillee gargaaruutu nurra jiraata. Akkuma amma arginutti namni gargaaramu malu heddummaataa jira. Namoonni hedduun hojii dhabeeyyii ta'aatiin jiru. Rakkataan heddummaataa jira. Balaan kana caalu akka nun mudanne Rabbi irraa nu haa eegu. Walii nahuu fi wal gargaaruun barbaachisaadha. Kan qabu isan qabneef qooduutu irra jiraata. Garaa waliinaanee wal gorsuu wal kabajuutu nurra jiraata jedhan muftii Haji Umar Idriis. Yeroon amma keessa jirru kuni weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaatiin yeroo keessa jirudha kan jedhan muftii Haji Umar Idriis akkaataan haala kanaan duraatiin ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa walitti bahaniitiin kabajachuudhaa dandeessisu ammallee akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Labsiin yeroo atattamaa taa'een dabalatatti akkaataa amantaa Islaamaatiin yeroo weerarri wal fakkaataan hin dhufu naannoo sanirraa fagaachuu fi faloota dhibee san akka hin tatamsaane taasisuudhaa danda'amu hundayyuu hojiirra oolchuun kan amantaa Islaamaatiin ajajamu ta'u muftii Haji Umar Idriis dubbataniitiin jiru. Haaluma kanaan adeemsota ittisa vaayirasii koronaa kanaan dura lafa kaa'ameen wal qabatee salaanni jama'aa kan iidaa akka hin jirre muftii Haji Umar Idriis dubbatanii jiru. በየቤታችን ነው የምናከብረው። መስጊዶችን ይከፈቱ አልተፈቀደም፣ አዋጁም አልተነሳም። Manuma keenyatti kabajanna. Masgiidonnis akka banaman hin hayyamamne. Labsiin uggura kaa'ameetiin jedhellee hin kaafamne. Harka wal qabachuun, walitti dhihaachuun, wal hammachuun kuni hunduu yeroo itti dhoowwameetiin jiru waan ta'eef labsiinis kana waan dhoowwee jiruu fi ulamaa'onni illee irratti waliigalanii fatwaa addaatiin akka masgiidni banamu waan kallattii hin kaayiniif mana keenyatti kabajuu akka dandeenyudha kan hubannu. Nu egaa gama keenyaan masgiidota banaatii ayyaana iidaa kan waliinii salaataa ayyaana kabajadhaa jechuu hin dandeenyu jedhan muftii Haji Umar Idriis. Ayyaana Iid al-Adhaa bara 1441ffaa kan guyyaa borii jimaata kabajamu kanaan wal qabatee hawaasni muslimaa yeroo kamiyyuu caala waliin nahee nageenya biyya isaatiif illee waaqa kadhachaa akka waliin kabajeetiniin wal gargaarus waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif. Dargaggoota Oromoo lammii Ameerikaa ta'an ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaan booda Itoophiyaatti qabamanii hidhaman keessaa 2 wabiin gadhiifamuu abukaatoon isaanii VOA'tti himanii jiru. Karaa biraatiin hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN'n eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Mishaa Cirrii ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafaa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirrii Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru, siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Alangaa Federaalaatti Daayireektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa koominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeerraa jedhan. Tigist Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessitee jirti. Dargaggoo Reedwaan Amaan Sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheet bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga turee booda to'annaa jala oolfamuu isaati maatii keessaa namni dubbisne annutti himan.
Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 6,000 gadhiifamuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru. Ijoolleen tun lammii biyya alaa tokko as keessa fakkeen areedaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame wanti inni beeku lammaffaa hennu Yusuuf illee namni kun lammii biyya alaati wanta akkallee wanti inni dalagee yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru kanaafuu ammallee deebi'ee bultii 14 ragaa fudhate kun seeraan alaa nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa seerri deemayyamu lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessan kun haala kamiinuu fudhatan waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu kanaafuu wabiin gadhiisuu qabaa kan jedhu dhiyeessanii akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammeesse kana dhiyeesse kana fudhateetiin wabii isaa mataadhaan qarshii 6,000 kafalanii akka wabiin bahan jedhanii akkaataa kanaan amma qarshii qabsiisanii eeggadamanii. Karaa biraatiin ogeessa teeknooloojii odeeffannoo jechuunis IT an ta'ee fi waggoota 2 dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudha gara biyyaa deebi'uusaa maatiin an dubbatu dargaggoo Mishaa Cirrii ammallee hidhaa keessa jira. Kalee galgalallee dhaqee gaafatee yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafatee ni ture. Maaliif ijoolleen sun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknooloojii wal qabateedha. Karaa biraataan wanti waa hedduutu jira. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhii ka jedhudha. Wanti irratti dhiyaate asiin dura nama kana gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jedhutti bultii 5 hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa ture jedhee achiin baheeti yoo kana goote kana sidoona naan jedhanii akkaataa kana jedhee. Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayireektarri dhimmoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa bishaan meeshaa koominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan. Tokkoffaa meeshaa telekoomii faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u, qabeessa socho'uu hin danda'u. Meeshaalee san qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira, labsii 760 jira. Labsii san irratti meeshaa telekoomii kan ta'ani eeyyama malee kan qabamnetu jira. Alaa galchuun illee yakka. Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a? Maqaa teeknooloojii kana waamuun illee nama dhibakaaf waajjira ilaaluuf kennineerra. Gaafuma obbo Jawaar afaan qabaman sani mana sanii baasee gara biraa fide garuma eerpoortii kanan galcha jechaa jira.